ربي جاري. الله أكبر الله أكبر. إسلام ما روحي تيا رم ما هني غيا أتبسو هنجروتيا. إسلام ما روحي تيا رم ما هني غيا أتبسو هنجروتيا. الله أكبر الله أكبر. ummata danar akkam jirtan nagaami nagaanu qabdanii akka nuti bakka hundarree yookaan biyyattii irraa lubbuu teeterra isin jaalannu ni beektanii warri dadar maaliin beekamanii akka oromiyaa jettanii yoo laaltan waan lubbuu biyya keessa jiruun isinii maarraan tana waan gabaabduu takka gabaayee hedduu jira taa'affachuu qabu waan gabaabduu takka qofa isinii himeetiin bituu fana isinis maali jennaan isinis maali jennaan wanni irratti isinii himuu barbaadu dadar magaalaa fi yookaan naannoo isiitis hawaasa qal'ummaadhaan beekamu hawaasa oromiyaattu dubbi isaaniitis dardarri isaaniitis qal'ummaadha. Qal'ummaa qaama ifi bareechuudha, qal'ummaa mana ifi bareechuudha, qal'ummaa lafa ifi bareechuuti fi naannoo ifi bareechuudha. Akka oromiyaattis ta'e akka mootummaa biyya kana bulchuutti waan kana beektanii naannoo keenya irratti waan isinirraa barbaachisu naannoo dadarirratti akka nuugootanii isin gaafachuu qabu. Gabaabsee waliin jechuu qabu. Amata 20 dura yookaan 30 dura 40 dura magaalaa Dirree Dhawaatii fi naannawa isiidhaa warri magaalaa Dadar kun ni jeeqe ture. Dubartoonni magaalaa Dadar fi naannawa isiidhaa yookaan oborraa kun hedduu babbareedina qofa osoo hin ta'in dubartummaa orjinaala qaban. Dhiirtiisiinis akkas. Dubartummaa orjinaala jechuun dhiqatuu, dibatuu, tottolfachuu, ganama gabbaanii alaa dhidhiqachuu, mana isii bareechuu, tottolfachuudha. Dirree Dhawaa keessatti amata 20 fi 30 dura jechuma gabaabaa kanaan isiniin warri madarakaa dhiifamanaa godhaadha. Amata 20 fi 30 dura dubartoonni Dirree Dhawaatii fi warri abbootiin manaa hojjettoota asirraa gad deemanii achi hojjetanii jeeqamanii bultiin baay'een jeeqamte. Haati manaatii fi hukuun hin dhidhiqattu ture warri naannoo sanii akka yaadutti. Kun dhaqxee dhidhiqachuu fi diddibachuudhaan yookaan mana tolchuudhaan waa hundaan hojiin isiin kontirool gootu isaan ajaa'ibsiiftee firra abbaan manaa tanaa maaliin haadha manaa tiyyee bira taa'ame tanuma wayya jechuu eegale. Dubartoonni Dirree Dhawaadhaa fi naannawa isii magaalaa Harrii fi naannawa kana maal jechuu eegalan dadariinoo miila salliixaa jechuu eegalan. Dadariinoo miila salliixaa jechuu amma dura yoo arraba beeytan warra dadarii faaruu hoongan qabne ta'uu akka hubattaniin isinirraa fadha. Warra dibatame wanni niin jeef mana keessan qofaa fi masjiidni keessaniis akkuma keessanii qabdu fakkaatatu. Akkuma qaama keessan dibata keessan tolchuu beeytan. Akkuma dibata qaama keessanii waa hunda mana keessan tolchuu beeytan mana rabbiitis tolchuu beeytan. Laali akka godina keenyaatti masjiida magaalaan qobboo ijaarte laal fakkiidha godina kanaaf biyyaaf. Itti aansee magaalaan Dadar magaalaan tun lamaan lakkuudha wal dorgomti masjiiduma magaalaan tun ijaarte yoo laalte oborraan waan taate addunyaaf ni galatu. Ani ummaan tiyya kunoo asuma muumicha dhalatte abbaan kiyyaa beerree diimaa kana dhalate. Kaniifuu ummaan tiyyaas dadariinoodha jechuudha. Kaniifuu anilleen ilma keessanii jechuudha. Warra Dadar waliin isiniin jechuu godhu
يا ورب bulchiinsa magaalaa sana bulchitan wanni inni isiniin jechuu fedhu mootummaa keessanittis iyya dhagayaa mootummaan warri miidiyaa irraan na dhaga'us har'a booda aduun dadarbaatee jirtitu har'a booda dukkanti godi aanaa dadarii fi karaa kanaa baatee jirtitu akka godina keenyaa qofa osoo hin taane yoon ili Jaappaan ta'an harar koofii jechuutu irratti man yookaan kaafteeriyaan harar koofii jechuun irra maxxansaadha irra caalaa yookaan irra bareedaa kaafteeriyaa bunarraa dhuganiiti akka godina akka Itoophiyaatti bunni akkaan qaaliidha buna harargeeti buna harargee keessa buna harargee hamaqaa yaamsise buna aanaa dadarii fi aanaa malkaa bal'ooti karaan toluuf hin qabu ganda kanaaf karaan isaanii ispaaltii ta'uuf hin qabu ummata keenya karaan keessan ispaaltii haa ta'u dachiin teessan haa toltu samiin teessan haa toltu nuti isin jaallanna rabbi isin haa jaallatu baay'ee ulfaadhaa galatooma ulamaa'ii baay'ee na duuba jira waa hedduu jechuun fadhu Allah ya Rahman ya Barjuma Nutahi ya Rabbi Nutisnahuma Allah ya Rahman ya Barjuma Nutahi ya Rabbi Nutisnahuma Allahu ya Wahidu Samadu Khairiko Buddani Nansir Barbadu خيرين دبتهم ترانيدو إفي فيدمي أمة فيدو نمنيتيدو أبد خرمبدو الله يا رحمن فرينكو خرمام نوتي يا ربي تسنموا الله يا واحد السمد خليكو قداني ننصر بربادو خيرين دبتهم ترانيدو إفي فيدمي أمة فيدو نمنيتيدو أبد خرمبدو الله يا رحمن خليكو خرمام نوتي يا ربي تسلموا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر وأنا لبيا نمني قابل تولتي تنما والنادي نمني دران دارو لبو بينوتي في أوقات أساري فينجي أنا ليه خجارة مولداتي تبيون تدرجي أني بكاتي بتكو نمني موقع بول دليل في أوقات ورد تدرجي كم لاك الله أكبر ليه شيخ ميكائيل أنا كبرت كبرت جاي ربي ربي الله أكبر أكن سلا وراسي دي ما شاء الله أكن آسي مالك نمني نرى بقولو بيجي متين كرا بيجي بيجا تو بيجا كان نمو تلي بودي بي نوتا تلي كير تنگاو ورا ربي دو ربي سنادا إينو الشيخ ميكائيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالق أمي مجيات زور مريك جسور بسم الله مقاوما وهدما يعني كيا مقاسات الجلقبما السلام عليكم أمة مسلمة يا أمة محمد أمة فلما أمة نبي سامبيا بماما إذن فارسي لرموت النجي سما إذن فارسي كنتم خير أمة سير لوبي كمني أكا سير نما دنيا آخرة إفاجرون ما سير بيغا نما موتو والكتيسو يا خالق أمي دنيا كسو نوري كتيسو Dibarbaachisa.
ربنا واتايش آمين ورانا ددر ورا مقالا ددر بقى ربي سنقب مجيس بقى وان جلق أبدا وان اتيادات تن تري دلقا كيساني ورا كيساب على وبليان كينيا كان أدى جرمي أدى جاتني مسجد كان أكا إني أدى يوغوتا جزاك يسر ربي جنة هاون ربي سنقب مجيس سناك عبد الرحمن حسين أنا اللين ددر جي أنا اللين ددر يبكى nama hedduu amma Abdurrahman Hussein akka dubartoota dadarfuudhaan godhe asumaanuu beeksisa ajaa'ibaa baase asumaanuu mashaallah waan ajaa'ibaati ani soddaaleen Allahu Akbar namni laamaan tokko ganda isaa dhiisee soddaa himata jedhanii akkasillee godinaadha ani irra jaalatamaa ummataati ummanni dadar harar qarqar watar akkasiin waliin dhaabbatti bar biyya tana hunda burqaan gaaromminna burqaan namni wal jaalatuudha tokkummaan akka waan dadar kanarraa kaatee wal geessee fakkaatti tokkummaa tana rabbi isin yaadis rabbi isin yaadis warri masjida rabbiitu murtan waan isin jalqabdanii kanatti dhaabdan hunda rabbi isin yaadumur baga gammaddan baga walumaanuu gammannee rabbi isin haa gammachiisu magaalaa bareechittanii wanni jechuu barbaade namni masjida rabbii jaare mana namaan jaare mana rabbii alamaa jaartan mana namni laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jedhu jaartan jechuudha subhaanahu wa ta'ala mana keessummaa fi kaalaalleen keessatti wal qixaa kamanaalleen keessatti wal qixaa mana akkanaa jaartanii rabbi mana babbareedaa isin barbaadan rabbi isin haa jaaru namni masjida rabbii niyyaa bareedduudhaan ikhlaasaan jaare جزاني ساجنة النبي كenya عليه الصلاة والسلام وان كان رابطي نماتا هايو بدو تكتو نمكي توكو بيتا كاكيرتي مسجد جار مسجد وقو جارو دام ستوكو دام مسجد وندا وقو نبي دام مسجد جارو مسجد إيا كان كيسا بيين تكا واني تكا وان كي يمالي أكن سين نيجا كنا كيو جتالي أكن سين نيجا Zabannya fi warina lo kana dalagu akka dalaga tanatti isa tanatti wani takkalle makabdum barbadan duba guya boda kam bote ayo guddon takka zabanya dam mallaga kennite buluqee ka tokko keessa naagaari jette zabanya no isaadhan buluqee tokko akkas keessa sensifatu godhe boda ramatu bari beeda namichi sun jannata keessatti mana rabbi sababa inni masjida jaaruuti jannata keessatti rabbi isaf jaar rabbi sagarsiisa Ogu arge foqi bira takka foqi salitti deertu tabogga dhaabbattu arge tunoora rabbii khiyya jennaan tunta nama masjida si waliin jaareeti jani askara galee ijoollee jabanyaa qoratee eenyu namni masjida kana waliin jaare jennaani yaaboo ayyoo guddoo takkatu mallaqa nutti kennitee rakkumaa beeka bulukee tokko keessa naanaqaa jettee bulukee dana hidhee mana isi sani rabbi garsiisa namicha masjida guutuu jaare ka ikhlaasaan gartee bulukee tokko jaare isa rabbi wal qixxeesse jechuudha subhaanahu wa ta'ala dalagaa ta'e isa rabbi haa bareechisu warra sitti hin dhaabne rabbi sin haa godhu ilaahi anta rabbul aalamiina yaa rabbi anta rabbul aalamiina dinke oltu rabbuna ansurna ala qawmi الكافرين انصرنا على القوم الظالمين بسم الله يا يوني الكبد سما ابدت مانا يبدت يا رحمن اما زواني سكرت ربي ورنا دلقا إساني بكان غير ربي نهاتايش ربي سناتايش ربي سنافلت ربي نهافلت إثباتين كناتي ورنا فلم ربي نهاتايش والله ورنا واني جيتو بربادو وانتا كتا دوباتي وصول دوبا إنما يتو ندوبا جا نمي جاجبان بيشكي ساكمنو ناني قرتي والله إسان قلبي إيقاي جيتان نما يتو ندوبا بي أهباشني أسيمتي أجل ربي هاتف آمين كم يقول ربي هاتف آمين مفتي راجل كبير ربي هادي آمين ربي كبير هادي آمين مفتي جينا بقى جدو بيرفت مفتي وزو جنو كونكر كرو كغارة نتي بندسان ما يتنبون الرئة
biraa keessaa gadi bu'ee daaraa seenaa jira. Kan wakkati? Murtiin bara akkas ta'e. Daaraa bu'e. Daaraa kana keessa rabbii isa waliin deebisin. Gaaf tokko. Gaafa tokko maal jedhani? Waraabessi islaama'ee jedhan. Waraabessi ni islaama'ee jedhan. Islaama'eetu maal jedhee maqaa bareedaa tokko amanamaa natti baasaadhaa jedhan. Hayyee jedhanii itti baasan maqaa waraabessatti maqaa baasanii ammoo waraaba angoota nabilaajitti maqaa bareedaa kana fudhattu halkan tokko seentee sangaa tokko qallee foon sangaa sanii akka bakka takkallee irraantuu nyaachi kuntee ganama nagayaan bahuudhaan maqaa kana fudhattaa jedhanii waraabessi hogguu jajjii foonii tamana kuntee argee ni dhaale garaan ni dadhabe gorora yaase achitti dhiyaatee hin nyaatin jammalee hin arraabiin hin jenne xiqqoon arraabee akkamiin jedha arraabee osoo jedhu bakka takka darbe irraa bakka akka darbi kaa'e irraa jijjiire amma deemee ilaalee maal jedhe Allah bilaashuma maqaan nabada foon kana yoo akkana jala kanarra nyaannee wal qixxeessee hojii jalarra jalqabe jedhan hooda achi deemee hogguu taa'e aniin kun laman dhabaa qaceeleetuma nyaachuu qaba jedhee foon hunda bite jedhan ganama dhufanii olaa ulaa irraa bana Muhammad amanamaa bahigaa jennaan aboo maqaa keessan abbaa beetan baafadhaadha ana manuma maqaa keessan abbaa beetan baasaadha ana manuma kana ganda baasaa jeenya muftiin keenya osoo nuti pirezidaantii yaanii akkatti gurra itti goonu muftii nama muksii akkasi aadan abaashan akkasi warri karaa haqaa malee ol bahe akkasi warri dhala ummata islaama irratti yaadu rabbi isaanaatiif abaasha rabbi haatiif warra isaan gargaarullee rabbi haatiif alatti rabbi haatiif السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. وزيرة. وزيرة. أكيد jadi. Di mana lebatnya? Mana tu tidak ke rumah kan sini be? Allahu Akbar. Nama umri Ganjirade, nama Buddha terkenal di mana lebatnya? Mana tu tidak ke rumah kan sini? Di mana lebatnya? Isaan sunan kallattumaan koree ijaarsa kanaa kan biyya keessaatti fi kan biyya alaa warreen gartee halkanii fi guyyaa jaarmee masjida kanaa keessatti dadhabni osoo hin jeeyin dhalattoota dabar akkasumattis naannoo hundaa walitti qabuudhaan gartee laffa'anii masjida kana ijaaran koree biyyoota alaatii fi biyya keessaa haasawa gabaabaa dhufanii yaada isaanii dhageeme isinii dhaammachuu barbaadan isaan san gara waltajjiitti isinii afeerre jechuudha. Jalqaba irratti walumaan nuuf dubbifanii injiinar Umarii fi amma Saadiq Hassan falyatafaddal mashkuuran wa mahjuura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdurrahman Ammas Sheikh Abdurrahman akkasumatti isaan sadeen waliin nuuf ol ba'an jechuudha. Allahu Akbar. Takbir. Takbirtaan hanga kanaan waliin baanu jaamboo laffaatiin teenyee jabdudha. Allahu Akbar. Takbir. Isaan agartan kuni hedduu jaarmee masjidaa kana keessatti hedduu bu'aa bahee hedduu keessa gayanii kanaaf inshallah qaqqaalatti takbirtaan nuuf simadhaa jirana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم. أصلا يدون قبو بقى كنتن أصلا المعنى كنتن الله أكبر مسجد أنا مكان أكثر من ذلك برنا ربين نوس ربي يفيسا كره
asii fi biyya alaa walitti dhufuudhaan bilbila taane masjiida kana yeroo gabaabaatti akka xumuramu rabbi nu taasise. warra jaarmaa masjiida kanaatti lafta'e hunda rabbi jazaa haa kafalu. warra biyya alaa ilmaan dadar xumura masjiida kanaatiif sababa ta'anis rabbi jazaa haa kafalu. koree halkanii guyyaa jala dhaabbattee jaarmaa masjiida kanaa galmaan geesse rabbi jazaa haa kafalu. isinilleen hawaasa dadar warra itti fayyadamu rabbi isin haa godhu. itti aansee ammallee masjiidni kun waa hedduu haasawa. yoo harka wal qabanne dadar jijjiiruu akka dandeenyu nu barsiisa. ammallee dalagaa jajjabduu gara fuulduraatti dadalainuuf fakkeenya nuu ta'a. kanaafuu addaan hin babayinaa nutis halkanii guyyaa isin bira jirra galatoomaa. amma warra sababuma eebba kanaatiif biyya alaatii dhufan obboleeyyan biyyaatiin irraa dabarsaa galatoomaa. Assalamu alaikum. Galatoma obboleessati janna dura dubbatee anilleen hedduutti hidhaadhu. Ammoo assalamu alaikum ulamaa'iin. Assalamu alaikum aanaa dadar. Reefu dadarii namatti naa jaarii. Ani immoo asitti hin dhaladhee namuu dura dadar naa himatan irra guddaan namoota dhalatanii ifa manaa godha. Duraan dursee wanni jechuu barbaade warra masjiida kana itti laffa'ee qonyaatti bishaan guuree dhagaa guuree jazaan isaanii jannata. Nuti biyya alaa dagaluma isaanii malee wanni goonillee nuti hin jirtu. Ammoo ani manguddoo Awustiraaliyaadhaa, Kanadaa, Ameerikaa bita bu'eeti warra dadariin galatoomaadhaa bakka adda isin ga'ee jechuu barbaada. Waan guddoon qabu. Galatoomaa irra guddaan keessan nan beektanii warra egaa nan biyyaa ba'ee dhalattanii. Kana acha Ahmad Saadiq akkanaa gamnaan jedhanii kunoo gandi keenyallee manni bikkumataan asumatti guddadhe yaadutti hin dhaladhe dhiifa manaa godha. Kanacha hundi keessanuu baga rabbi guyyaa irraatiif isin ga'e rabbi guyyaa irraatiif nu ga'e kanaan galatoomfadha. Gaafa masjiidni gulaa takkaatiin mana kana salaate'anii alhamdulillah irra fooqii sadii jirra. Baga rabbi asin isin ga'e baga warra itti salaatee jaarmaa fuulduraatiif illee balloo godhu rabbi isin haa godhu. Natti aanseellee obboleessa kiyya Sheekh Abdurrahmaan jira waan irraa hafte isaatiin galatooma. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكما قرتي أبليين كي يهنقبون كي يجعلتي ربي قرتي جزائي ساليا خفلو koree masjiida dadar namaawota akkasumatti sheekota keenya babbeekamoo agartee gidduutti argaman akkasumatti gartee warra nageenya asii eeguudhatti jiran bulchiinsa magaalaa bulchiinsa aanaa hunduma keessanuu hogguu gartee warra biyya alaa bakka buunee isin galatoonfannu kabaja guddaa harkadhaa jenna. Akkasumatti dheengaddallee magaalaan tun gubattee turte gaddi gartee obboleeyyan keenyatti dhaga'amee akka obboleeyyan keessan biyya biraa jiranitti dhaga'amee asumaan gadda keenyallee ibsuu feena qabeenya gurguddaa rabbiin bakka isinii haa buusu. Obboleeyyan keenya biyya itti dhalannee itti guddannee itti barannee yeroo gartee nuti haala kanaan isin agarru gammachuu imimmaaniin nu dhufa waan jennuutiitu nurraa hanqataa jechuudha. Nuti yogguu bakka kanatti ammaan tan argamnu biitirraa dhufne biyya Awustiraaliyaa ta'us namni gartee yeroo duraatiif gaafa masjiidni kun jalqabu obboleessa keenya gartee Abdul Hakiim Toofiyyoonis isallee waliin asirraa rabbi gartee qabeenya gurguddaa rabbi haa kennuufi akkasumatti gartee obboleessa keenya Khadiireen yeroo hunda gartee bakka hundatti dawwalee masjiiduma kanaaf jecha bakka kanatti argamu
خديها لرب جزائي سنقبل حال مكان أبليين كينيا كنو ورّي أمريكا تسمى دولة سيرو كيراني ما شاء الله ربي قرتي إسان داو ربي جزاء قبلوا بي حال مسلين وقو ورّا أستراليا أمريكا كندا دابي أكاسوما سعودي عربية في ساوث أفريقيا أبليين كيسان habakka biraa jiran hundinuu salaamtaa isinirra qara'uu fedhanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jaan ammoo lamada wanni nuti feenu masjiida kana ijaaruu keessatti akkuma obboleeyyan kiyya jeetti warri qooda guddaa bahate isinii kana nuti dagalee teeysanii nuti asitti illee deemuu rabbii beekamoo rabbi waliin nu haa deebisu wanni isinirraa barbaannu tokkummaadha tokkummaa keessan keebala biyya keessan gartee nagee godhadha ibaadaa rabbii jabaadha dubartiin gartee hijaaba uffadha majlisa gartee diin rabbii baradha wajazaakumullahu khayran hasanal jazaa salaamtaa warra alaa irra deebi'ee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jaa nagayaan nu jiraadha Allahu akbar takbir 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 kuredenya tanahati bi tankesa heddu galatum fanna takka Allahu akbar ityan suran kalatuman kesumma tenya sena jecha korentenya kesumma nusimada akasmati mas koreraf ajajama kalati fanan nufis gattata sagalenas nutkesa ityan suran nashida kamna nashida tana kan nufdeesu obboleessa keenya Munshid Abdallah Allahu akbar Abdallah Ahmad gara waltaji Allahu akbar Allahu akbar sini semua ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa kana kaanilee firraa kuban qabuu maaliif naabii dingana hojii turre yaa rabbii kiyya yaa baarii faarfamaa kiyya yaa gaarii waa hedduu nurraa rijoomte nuuf kenni firdawsi gaarii. Bismillahirrahman jedhe dhaamsa koo banadhee dubbi furtuu waan khayriin banannuuf hajeellaa barakaa rabbi miseensa rabbiif bitamee owwaataan tansaa lallabbii muslimaa moggaasa qabdaa naaf himaa maaliif wallabbii diimaa fi gurraachan qabu obbolaa kan sharqee garbii. Nagaya Brahmanni Rabbi hagahu cala Mustafa baina malaika sami adada umma salafa halifi sahabati sagari warre salafa rafi khanen dubarti khandabre khangana duba tokolle iran ambisin undawa nabi hordofa. Alhamdulillahi Rabbi Ubutu summa farsina Kulli hangam bekamu Ya Abba tololina Sumatu biyenya kise Wayane waro salpina Hangga ati dalatuti Sambuda summa farsina Ya Rabbi Kiya ya bari Farfama kiya ya gari Wahiddu nurrar jonte nufkanni firdawsi gaarii Islaamummaa badhaatuhu badhaasa rabbii guddaa Islaamummaa badhaatuhu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida Ha'aana faa'ul qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa Ha'aana faa'ul qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa Wajji jirra Rabbiin keenya nuu filee amantii akkaan qaalii diinii fidaa ta'uu ruuxii biraa fi aalii islaamummaa tootuu hinaan boroo itti jiru walii anaaf islaamu